biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee garee nagaa fayyaadhaan namaa saana alaa fi manaan hagaa boroodhaan akkam jirtan. Kan sa'aatii kanatti daawwattan qophii Abdii Boruuti. Egaa qophii Abdii Boruutiin daa'imman hegeree biyyaa isaa tanatti yeroo hunda isiniif dhiyaatu eenyu fide laata gaafii teessani. Qophicha wajjin kan isin faana turu amma iraa amma nuuri hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Maqaa keessan natti hima maqaa kee. Maqaan kee Shukrii Sulteedhama. Atoo. Urjii Usmaan. Shukrii fi Urjiin urmiin teessanoo meeqa? Kiyyaa 13. Kiyyaa 13 kan illee. Gaafa dhalattan illee waggoota tokko dhalattan. Waan ajaa'ibaati. Kutaa meeqa barattu? Kutaa shanaffaa. Eessa? Abdii Adaamaa. Meeqaffaa baate Urjiin? Tokkoffaa. Atoo. Sadaffaa. Tokko isin jiddu jira? Eessa jira tokkichi sana? As keenya finneeti. Baay'ee gaarii. Meeqa waan ajaa'ibaati. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Gosa barnootaa meeqa barattu? 11. 11. Gosoota barnootaa bara kana dabalaman maqaa isaanii natti himaa. Safuu. Safuu. Fayyaa fi jabeenya qaamaa. Fayyaa fi jabeenya qaamaa. Ogaartii. Ogaartii. Kanneen sadan. Sirna gadaa keessatti gulantaan raabaadooriidhaa sadarkaa meeqaffaa irratti argamaa jira? Sadarkaa shanaffaa irratti. Sadarkaa harreedhaaf ni halaakti yoo jenne fardaaf maal jenna? Ni himsa. Asoon ani filatin naaf ani deebite egaa. Haya. Makmaaksa tokko jira. Makmaaksa kana ni gaafadha. Makmaaksi kun bakka duwwaa qaba. Makmaaksa kana itti guutan akkana jaa. Urjiin gaafadha. Ol ka'an malee. Ol ka'anii fuudhanii. Hai filannoodha. Hamileen teessanii jirtu garuu ol ka'an malee ol ka'anii hin fuudhanii. Amma makmaaksa tokkoon itti si dabala. Makmaaksa jechuun maal jechuudha? Mammaaksa jechuun abbootiin keenya kan duraanillee mammaaksa duraan amma warri abbootii keenya kan duraanii mammaaksa achumaan ergaa dhufanii mammaaksa jechuun immoo afoola ta'ee gosa afoolaa keessa dhalootatti kan daddarbudha. Dhalootatti kan daddarbu haa ergaa ittiin dabarsan makmaaksi dubbiis ni fida dubbiis ni fixa soogidda dubbiiti akkasimi goosh fayyaade akkana jette ammaas akka abaluuttiin sirbaan morma nama jallisaa Gaafiin itti aantu akkana jette inzaayimiin afaan keessatti argamu maal jedhama? Amileesii. Filannoodhaa deeggarti. Gaafiin itti aantu ammaas dhufte bineensi Itoophiyaa qofa keessatti argamu kamii jette? A. Waaliyaa B. Niyaalaa C. Jeedalla Hundaa. D. Hundaa. Hundiinuu deebiidha. Kanaafuu akka guddiseetiin akka deebiidha. Baay'ee gaariidha. Biyya Itoophiyaa kallattii kaabaatiin kan daangeessu Eertiraa. Qacalee biyyaa hegeree biyyaa tan jennu sun
daa'imni kichuun namuufu michuudha biyyaaf agoobara haa irra walgarru biyya abdiin toltee hangaatee mul'atte bu'uura ijaarru ijoollee akkamiitiin. Tole barumsa dhiyeenya kana isin akka malee jaalatan safuu jettan. Safuu keessaa hoo gaafiin isinii gaafadhu niin qabaa dhiiru. Gaafiin jalqabaa dhugaa fi soba jetti. Akkana jetti. Mirga namoota biroo eeguun safuu cabsuudha. Soba. Soba. Gaafiin lammadaa tiyaataa tokko. Hayyee. Akka seera Oromootti seera hawaasaa kabajuun wayyooma jaalatu. Dhugaa. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Aadaan dubbisuu dandeettii fi beekumsa namaa ni xiqqeessa. Soba. Soba jaaniyaa. Hayyee urji amma gara kee dhufuuf hin deema. Gaafiin itti aantu kanneen armaan gadii keessaa karaalee barattoonni itti gaafatamummaa isaanii ittiin ba'an kan ta'e kamii? A. Hiriyootaaf yaaduu dhiisuu. B. Kophaa jiraachuu. C. Maatii ofiif yaaduu. D. Deebii hin qabu. C. Maatii ofiif yaaduu. C. Maatii ofiif yaaduudha. Teenyuti gaafiin ture. Kiyya. Teetee. Hayyee. Safuu fi duudhaalee hawaasaa kan ta'e kamii jette? A. Wal kabajuu. B. Dhukkubsattootaaf kunuunsa gochuu. C. Of tuuluu. D. A fi B deebiidha. Baay'ee gaariidha. Waada jechuun maal jechuudha? Dhimma biyya ofii keessatti haala gaariin hirmaachuu, seeraa fi qajeelfama kabajuu fi hordofuu, caan irbuu namoonni lamaa fi sanaa ol. Baay'ee gaariidha. Akka ajaa'ibaatti barattoota akkanaa kana oomishuudha. Barsiisotuma akkanatti isin qareenu galatoomaan jaan. Isinoo maal jettaniin? Nullee akkasuma baay'ee galatoomaa. Duuba ijoollee tanaaf mi'a milee takka. Jireenya hawaasummaa keessatti ulfina kennuun kan barbaachisu eenyuufi? A. Hangaftootaaf. B. Haadhaa fi abbaaf. C. Akkoo fi akaakayyuuf. D. Hunduu deebii. D. Hunduu deebii. D. Hunduu deebiidha. Gaafii xiyya xumuriitiin jira. Amma immoo gara fuula duraatti gaafa barumsa isaanii xumuran maali kaayyoon keessa isaanii jirtu? Boru ammoo gaafa hojiirra gaan viidiyoon turis lafa jirti waan arnis arguu danda'u. Amma immoo keessi isaanii maal jaalaata? Hin gaafadha. Urji gaafa barumsa xumurte gara fuula duraatti hawwiin kee fedhiin kee maal hojjechuudha? Doktara ta'uudha. Doktara ta'uudha. Doktarri kun gaa tokko lamaa miti. Fakkeenyaaf doktarri ilkee jira dentistii jaaniin akkasiisa ati kamtu feetame? Saniin san ta'in hundayyuu ka hojjetan ta'eetiin garuu namoota kanneen opereeshinii godhaniitiin jedhan hojjaalee gurguddoo kanneen hojjetuu danda'an jechuudha mitiire. Sababiin isaas ani immoo biyya kiyya irratti osoo namni biyya tokko asii deemeetiin osoo iddoo biraatti maallaqa guddaa baaseetiin waan jedhiin biyya kiyya keessatti kan rakkatanillee gargaaruu fi waan nama hundaa yaaluun barbaada jechuudha mitiire. Amileen qabdan ni waan nama kana deebi'aa. Wow, waan ajaa'ibaa deebifti. Ibsa gaadhaa wajjin waan doktara san ta'uu jaalattuu fi wajjin kan itti jirti. Inni itti aanu isheen itti aantu maal jetti laata?
Anillee doktoruma ta'uu fedha. Sababiin isaas fakkeenyaaf nu magaalaa keessa irraa namni baadiyyaa keessa jiru dhukkubsatee garuu magaalaa deemuu kan hin dandeenye immoo achuma dhukkubsatee du'a akka hin duune baadiyyaatti illee magaalaatti illee doktora ta'ee isaan yaaluuf barbaada. Gaafii takkaan itti si dabala tarraa dhumaati. Ati urjii maaltu adda isii godha waa hundarraa nama biraarraa maaliin adda kennaan uumamaa tan isiidhaan rabbiin adda godhee maaltu jira? Waan tokko jechuun waan tokko yoo wanti namni tokko jedhee deemneetiin gorsa nama saniillee dhagahuu qabna. Namni tokko immoo wanta namaan jedhee deebi'aniitiin waan gorsa nama sanii ta'uu fudhanii jedhan namni tokko immoo iddoo guddaa ni gaha. Maatii ofiitii fi barsiisota ofiitiif illee kabajaa kennuu qaban jechuudha mitiire. Irra baay'inaan immoo ijoolleen baay'inaan fakkeenyaaf aadaa ol karaa kutaa guddaa geenneetiin jennuun barumsi jabaataa deemaniitiin ni sodaatu jechuudha mitiire. Garuu sodaatu hin qaban. Maaliif barumsa tokko yoo dubbisaniitiin jedhan immoo waan san yoo dubbisan jedhan nama dhibuu irra gahuu salphumatti irra gahuu waan danda'aniif waan tokko ni dhibaniitiin sodaachuu akka hin qabne jechuudha mitiire. Kanaafuu galatoomaa. Amala keetirraa maatii kee wajjin mana barumsaatti wanni ati addatti qabdu maaltu jira? Waan tokko sodaachuu dhiisuu, waan tokko irratti konfidensii qabaachuu, waan haasoo barbaadan san keessaaniitti baasaniitiin haasoon barbaachisaadha jechuudha mitiire. Baay'ee gaariidha. Tan nuti oomishuu barbaadnus nama waan akkanaa qabudha. Mee ati yoo maaltu sii fi urjii wal fakkeessa? Taniin an agaru tana malee maaltutu wal isin fakkeessa? Taniin an hin beekne ni jirti natti himi. Waan wal fakkeessitee hin jirti. Tokko firummaadha. Tokko dammootu amalli keenyallee akkasuma fuulli keenyallee wal fakkaata. Firummaadha bakka firummaa dhiiga keenyatti wal fakkaata. Dhiirri keessan lachuu gosa takka oodha. Amma immoo qophii teenya xumuruuf hin deema. Ati daa'imman jechuun mana ta'anii biyya keessaa fi biyya alaa bakka garaagaraa ta'anii namni garaagaraa hurri mootii qabatee inuman kan nu ijoollee tanaan laala jettee isin laalaa jiran daa'immanis haadhaa fi abbaanis daa'ima isaanii mirga isaanii eeguudhaaf isin laalaa jiru. Namoota kanaan ergaan ati dabarsituuf yoo jiraate carraadhaan si kanda. Barsiisonni osoo jiraatu watanii nullee barannu nullee beekumsa argannu. Saniifuu barsiisota kiyya baay'ee galatoomfachuu barbaada. Carraan kun waan naa kennameef baay'ee galatooma. Duraan durseetiniin maatii kiyyallee galatoomfachuun fedha. Isinis waan asitti argamtaniitiniin waan gaafatanillee baay'ee galatooma. Itti aansee immoo irra caalaatti kan galateeffachuu barbaadetiniin jedhu mana barumsaa Abdii Adaamaa barsiisoleellee galateeffachuun fedha. Sababbiin isaas ganamaa galgala osoo hin dadhabin meekaappii tiitooraalii garaagaraa nu kennuudhaan warroota akkuma manuma agartan kanatti qaqqaxallee ta'aniitiin akka baanu godhanidha. Irra itti aansuudhaan immoo barumsoota mana barumsaa addaatiin adda isaan godhurraa firiitokii adda addaallee qopheessuudhaan barattoleen akka shaakalanii fi akka wanna sadarkaa guddaarra gahan godhaatiin jiranii. Kanaafuu mana barumsaa Abdii Adaamaatiif hamilee guddaa naaf kennaa jechuun barbaada jechuudha. Turtii hanga ammaatiin wajjin taasiftaniif galatoomaadha. Maqaa daawwattoota OBN Gaammeetiin irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Ammas qophiin teenya akkuma itti fuftee jirti bashannansiisoo fi barsiisoo inumaayyuu humniti daa'immanii maal fakkaatti laata? Ni ilaaltu ammas hanga xumuraatti nu faana turtii gaarii isiniin jaa. Hello everybody, good afternoon. My name is Fikrusa. I am grade 4 student. I learn in Abdii Adaamaa school. First, I like to give thanks for this give me golden chance. I like to thank my teachers. It is my pleasure to present this amazing free talk. All of you welcome to this amazing free talk. Now my free talk issue is, when I grow up, what do I want to do? When I grow up, I want to be a doctor because I am passionate about helping others and making a positive impact on their lives. Being a doctor would provide me with the opportunity to heal and treat patients, alleviate their pain and suffering and improve their well-being. I also find the human body and its complexities fascinating, and I wanted to dedicate my life to understanding and exploring its intricacies. Additionally,
the medical field offers constant learning and grows as new research and technology continuously advance our understanding and the treatment option, ultimately becoming a doctor would allow me to combine my compassion, intellectual curiosity and the desire to serve others in a meaningful and fulfilling way. Thank you very much for listening. Good afternoon, my students and my dear friends. First, I would like to be thanks for giving me this golden opportunity. I would like to thank my students as well as my judge. All of you, welcome to our free talk conversation between us. I'm glad to talk for this amazing issue. My issue is, what do you do if you see someone is treated unfairly? You will lose the valuable insight to help them understand their challenges and situations they want to avoid. I try to protest against the wrongdoer and I try to make him realize that what we're doing is wrong. We not need to meet every or even any exceptions that people have for us. Our purpose in life is not to be other people think we should be. It is to be ourselves in the most loving way possible. We do this when we try to be our best self and treat ourselves and one another with dignity. Here are some points. First, talk with the person, ask what you can do for the help. Second, listen without judgment. Third, let them know you care and tell them the truth. Fourth, stand as a group and don't repeat rumors. 5, comfort building and educate. For example, listen and empathize. Start by actually listening to the person who is being treated unfairly. Show them empathize and value their feelings. Let them know you are to support them. The second example is educate yourself. Take time to educate yourself about the issue at hand. Understand concept, history, and any relevant laws or policies related to unfair treatment. They will help you to provide informed supports. If you accept the order to be fair with you because you are fair, if you are following just like accepting the land to eat you because you didn't eat him. I am thankful for the difficult people in my life. They have shown me exactly what I want them to be. When people treat you unfairly, never give up. Keep going for this and it will become successful. Thank you for your attention. Hello everyone, first of all let me introduce myself. My name is Abdiin and I thank my teacher and my students for listening to me. My presentation is talk about assume that if there is no any teacher in the world, what will be happen? Without teacher, life doesn't class. Can you ever imagine a world without teacher? How they manage to survive? What would kids know and where will they go to learn things while growing up? If we ever have to make a list of 10 most unnerving and taxing jobs, teaching job is never ever made to the list. But just imagine if they are not there. How the parents will manage their grumpy, offering bless. Little brothers into charming, smartest, intelligent, ready, individuals take our old. A teacher's job is not only to teach, but to inspire, to transfer, to correct, to keep a check on a child. That they always are the best guardian and epitome perfection in the society. If there is no teacher, no student, no school, no knowledge, no government, no kind of general citizen, no United States countries. In the other way, if there is no teacher, no farmer, no scientist, no police, no etc. So teachers are really, really important for us. Respect them and obey them. Thank you for attention. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Kan daawwachaa turtan qophii Abdii Boruuti. Qophii Abdii Boruurraa waa xiqqishoo fudhatanii hedduus ta'uu baattu bifatanaan daa'imman kichuun hegeree biyyaa waan ajaa'ibaa isinii dhiyeessitee jirti. Qophicha wajjin kan isin faana ture ammayraa amma nurii ogeeyyiin kaameeraadha. Daani'el Gurmeessaatiif takkaalenya obsaa na faana jiru. Asumaanuu galatoomaan jaanii isinii hanga xumuraatti daa'imman teessanii wajjin waan nu daawwattaniif galata qabdu. Ammallee bakka biraatti daa'imman akkana akka nuuf fiddan affeeramtanii jirtu. Arraaf waan hin qindeeffadde xumureetiin jira. Torban immoo daa'imman akkanaata biraa qabaddeetiin isinii diada Qophiileen OBN Gaammee ammas itti fufu nagayatti. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii Boruu Abdii Boruu si khatti waru dhaloota garroo. Daa'imni khichu namuufoo michu biyyaa fagoo bara haayirra wal garroo. Biyyaa abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo. Biyyaa abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo.